Wantoota hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbee giraafota garaagaraatti gargaaramuudhaan daataa tokko akkamitti akka dhiyeessan paayichaartii fa'aa histoogiraamii isaan kanneen gargaaramuudhaan akkamitti akka dhiyeessanii fi galgala 6.2 isiniif hojjechuun koo ni yaadatama. Har'a immoo gatii gidduu galaa, gatii marmaartuu fi gatii gidduu maal akka ta'e ilaalla. Akkamitti akka shallaganis ni ilaalla waan ta'eef hanga dhumaatti hordofuudhaan warri sabiskiraayib godhan sabiskiraayib godhaa. Warri sabiskiraayib gootan immoo laayik, sheer, koomentii godhaa isiniin jedha. Shoortinootiin erga kennamee booda yeroo baay'ee gilgaalli gara dhumaa irratti barraa'aa waan ta'eef hanga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Kanaaf gatii gidduu jechuun maal jechuudha? Gatii giddu galaa. Gatii giddu galaa kan jennu aavireejii jechaadha. Aavireejii jechuudha. Gatii giddu galaa akkamitti barbaanna? Gatiin giddu galaa tuuta daataa tokko kan shallagamu lakkoofsota daatichaa hunda walitti ida'uun baay'ina lakkoofsota tuuta kenname kanaan irraa jechaadha. Tuuta kenname kanaaf irraa. Kunis gatii giddu galaa ni ta'a. Ida'ama lakkoofsota tarreeffamanii irra baay'ina lakkoofsota tarreeffamanii ta'a jechaadha. Kanaaf ida'ama daataa nuuf kennaman san hunda isaanii walii idaanee baay'ina isaaniitiif yoo hirree kan argannu maalidha? Gatii giddu galaa yookaan aavireejii isa jennu san jechaadha. Gatii marmaartuu kan jennu lakkoofsa baay'inaan daataa kenname keessatti lakkoofsa baay'inaan irra deddeebi'e maal jedhama? Gatii marmaartuu moodi san jedha Ingiliffaan moodi san jedha jecha gatii marmaartuu daataa kenname tokko ragaa isaa hunda caalaa deddeebi'ee argamu kan irra deddeebi'e hunda caalaa kan irra deddeebi'e gatii marmaartuu jennaan jechaadha. Gatii marmaartuu daataan kenname tokko gatii marmaartuu tokko ol qabaachuu ni danda'a. Gatiin marmaartuu tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a, tokko ol ta'uu danda'a, hin qabus ta'uu danda'a jechaadha. Akkasumas gatii daataan kenname gatii marmaartuu dhabuus ni danda'a jechaadha. Daataan kenname tokko gatii marmaartuu kan dhabu yoomi? Yoo daataan kenname guutuun isaanii walqixa irra deddeebi'an yoo ta'e gatii marmaartuu hin qabaatu jechaadha. Hin qabaatu. Gatii gidduu kan jennuun immoo gatiin gidduu daataa tartiiba jalqaba gatii gidduu barbaaduudhaa fi daataa kenname tokko tartiibaan kaa'uun barbaachisaadha. Garamii garamitti xiqqaa gara guddaatti tartiibessuu yookaan immoo guddaatii gara xiqqaatti tartiibessinee erga tartiibessineen booda lakkoofsi walakkatti argamu maal jedhama? Gatii gidduu jedhama jechaadha. Jalqaba isa kana gatii gidduu barbaaduudhaaf inni kun gatii giddu galaatiin adda. Gatii giddu galaa yoo jennu averejidha. Gatii gidduu yoo jennu immoo miiniidha. Miidiyaan. Miiniin averejii masanii gatii gidduu yoo jennu immoo miidiyaanii ta'a jechaadha. Kanaaf miidiyaaniin kun gidduu lakkoofsota erga tartiibaan keenyeen booda yoo lakkoofsi suni lakkoofsa mangoo ta'e gubbaa gadis jalaa olis lakkoofnee lakkoofsa gidduutti argamu fudhanna. Yoo immoo daataan kenname tokko yoo guutuu ta'e immoo gubbaa gadis jalaa olis lakkoofnee lakkoofsota gidduu argaman lamaan wali idaanee lamaaf irraa jechaadha. Wali idaanee lamaaf irraa walakkaa isaanii fudhannaa jechaadha. Mee gilgaala hubadhu gatiin giddu galaa gatiin gidduu lakkoofsota daataa keessatti kennamanii ala ta'uu ni danda'u. Gatii gidduu yeroo shallagnu lakkoofsi nuti argannu kan daataa keessatti kennamanii ala ta'uu danda'a. Kan daataa keessatti kennaman ta'uu danda'a. Kan daataa keessatti kennaman kan ta'u yoomi? Yoo baay'inni lakkoofsa kennamee san daataa kennamee san yoo mangoo ta'e gatiin gidduu lakkoofsuma daataa keessatti argamu san ta'a. Yoo immoo guutuu ta'e lakkoofsonni kennaman sunni yoo guutuu ta'anii maal ta'a? Daataa keessatti kan kenname san ala ta'a jechaadha. Mee amma gilgaala 6.3 haa ilaallu. Gilgaala 6.3 hojii ji'a muddee kan magaalota A fi B torban tokkoof hojjetan kan agarsiisudha. Inni kun maaliin kennamee jira? Gabateetiin haala armaan gaditti kennamee jira. Isaan kanaaf maal barbaanna? Gatii giddu galaa, gatii gidduu fi gatii marmaartuu barbaanna jechaadha. Daataan kenname isa kana. Kanaaf gatii marmaartuu, gatii gidduu fi gatii giddu galaa barbaanna. Gatiin giddu galaa akkamitti barbaanna? Gatiin giddu galaa ida'ama
waliigala daataa kennamee isa kan A tokkoon isaanii barbaade waan jedhuuf gatiin gidduu kan galaa kan A maal ta'a? Ida'ama lakkoofsota kennamanii kan A irratti kennaman maaltu kenname A irratti 21, 22, 22, 20 fi dhumarra 21 jedhamee kenname waan ta'eef isaan kanatu walitti ida'ama jecha. Yoo wali idaane meeqa argannaa? 148 argannaa. Torba baay'inni daataa immoo daataa waliigalaa 7 waan ta'eef 7 irraa 7 fi warra meeqa argannaa? 21.143 argannaa jechaadha. Okay. Daataa xiqqaa irraa gara guddaatti yoo tartiibessine immoo 20 gulama 21 3 dha. Kanaaf amma maal barbaanna? Gatii gidduun immoo jalaa ol lakkoofnee gubbaa gadis lakkoofnee lakkoofsa gidduutti arganne fudhanna waan ta'eef jalaa ol daataan kun walumaa galatti 7 kana 2 yoo warre meeqa? 3 jalaa ol 3 lakkoofna. Kanaaf asii inni kun jalaa ol 1 2 3 sadaffaan 21 gubbaa gadis 3 lakkoofna 1 2 3 lakkoofne lakkoofsi gidduu isaatti hafe meeqa? 21 gatii gidduutti ta'a jechaadha. Gatii gidduutti ta'a. Gatiin marmartuun immoo lakkoofsi baay'inaan irra deddeebi'e 20 meeqa? 22 si'a 3 irra deddeebi'e waan ta'eef hunda caalaa 22tu irra deddeebi'e waan ta'eef gatiin marmartuu immoo meeqa ta'a? 20. Gatiin marmartuu 22 ta'a jechaadha. 22tu si'a 3 irra deddeebi'e waan ta'eedha. Okay, gaafiin lammaffaa daataa baadhaaf. Daataa baa'uu ilaalle daataa baa gatii gidduu galaa isaa argachuudhaaf ammas daataan kenname sun 23 25 hogguu 2 fi 23 ammas 24 hogguu 2 20 baay'inni isaanii 7 waan ta'eef hiruu 7 jennaani isaan kanneen yoo walii edaane 164 arganna. 164 hiruu baay'ina daataa ammoo 7 fi warre 23.43 arganna jechaadha. 23.43 arganna. Kanaaf gatii giddugalaa meeqa? 23.43 ta'a. Daataa tokko xiqqaa irraa gara guddaatti yoo tartiibessine daaticha ammoo gatii maal barbaaduudhaaf? Gatii gidduu barbaaduudhaaf yoo tartiibessine 20 23 23 hogguu 2 24 24 hogguu 2 25 25 jennaani. Kanaafiyyuu ammas daataan kun 7 waan ta'eef jalaa ol 7 lakkoofne 1 2 23ffaan 3 gubbaa gadi 3 lakkoofne 1 2 3 sadaffaan 24 gidduutti kan hafe fudhannaa. Gidduutti kan hafe meeqa? Gidduutti kan hafe 24 ta'a jechaadha. Kanaaf gatiin gidduu meeqa? 24 ta'a. Gatiin marmartuun immoo lakkoofsi baay'inaan irra deddeebi'e kana keessa 23 hogguu 2 irra deebi'e 24 hogguu 2 25 hogguu 2 kan irra deddeebi'e kamiif kami? 23 24 fi 25 isaan kunniin gatii marmartuuti kan baay'inaan irra deddeebi'anii jechaadha. Gaafii lammaffaa firiin qorumsa barnoota afaan Oromoo barattoota 12 akka armaan gaditti kennamee jira. Daataa kanaaf gatii giddugalaa, gatii gidduu fi gatii marmartuu barbaanna. Akkamitti nuuf kenname? Isaan kun bifa kanaanii kan baay'inni isaanii 12 ta'an haala kanaan 100 keessaa kan argatan taa'ee jira. Kanaaf isa kana gatii gidduu galaa barbaaduudhaaf ida'ama lakkoofsota daataa guutuu kanaa yoo walii edaane baay'ina daataa 12 irraa yoo walii edaane isaan kunniin tootaalii meeqa ta'a? 941 ta'a. Yeroo baay'inni isaanii 12 yeroo 12 jennaani 12 fi warra meeqa arganna? 78.42 arganna jechaadha. Kanaafiyyuu gatiin giddugala barataa kanaa abireejiin barataa kanaa 78.42 argate jechaadha barataan kun. Okay. Daataa dura immoo daataa san xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessaa turre amma immoo guddaa gara xiqqaatti tartiibessuus ni dandeenya lamaanuu. Yoo barbaanne xiqqaatii gara guddaatti tartiibessuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo guddaatii gara xiqqaatti tartiibessinee gatii gidduu barbaanna jechaadha. Kanaaf amma guddaa gara xiqqaatti yoo tartiibessine daataan keenya kana fakkaata. Gara xiqqaatti yoo tartiibessine maal fakkaata? Isaan kana fakkaata. Daataa kanneen amma erga tartiibessineen booda 12 2 fi warra 6 jalaa ol 6 lakkoofna 1 2 3 4 5 6 ja'affaan 85 gubbaa gadis 6 lakkoofna 1 2 3 4 5 6 ja'affaan 78 lakkoofsoonni jidduu argaman lamaan
85 fi 78 lakkoofsi kun guutuu waan ta'eef 85 fi 78 walii edaanaa lamaaf irraa jechaadha. 85 eda'u 78 hiruu lamaa ni ta'a 163 lamaaf warra immoo 81 tuqaa 5 maalidha gatii gidduu barataa kanaati jecha gatii gidduu. Gatii marmaartuu kan baay'inaan irra deddeebi'e kan kenname kana keessaatii 85 hogguu lama irra deddeebi'e kan biraa immoo 73 illee si'a lama irra deddeebi'e kanaafuu 85 fi 73 gatii maaliiti marmaartuuti jechaadha. Barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwataa waan nu dhageeffattaniif galatooma.